kabajaan naan mala malee salphinni naan hin malu iddoo salphinaas hin dhaabbanne ammas immoo bakka salphinaa ka dhaabbadde abdiif jecha dhugaan immoo maal na qabayyuu maaliifuu saree ishiin kun saree inni saree an saree miti intala namaati nama miti garuu hin darba yeroo baay'ee yoo nama kana waan keerii dalagu namni natti garagala maaliif akka ta'e hin beeku an carraa akkasii miti ifa manaa godhaa isinillee yoon isinif balleesse ishii poolisatti yoo kennitan of ajjeesaa jedhe ofuma ajjeesa bakka addunyuma kanarraa dhabamuu fedha maaliifiyyuu viidiyoon kiyya haa gadhiifamu akka gadhiifamuun fedhu jedhee maraataa ture jechuudha abdiin kun karaa keessaanii cinqinan argaa jiru anumaa fi rabbi beeka homaa jechuu miti badiin kiyya maalan mucattii kana gad jedhee miila qabachuu qaba ijoollee kiyya irraa amma yoo na hisiistu akkana maraataa deemte agammaatu maraataa jirtiiti mucattiin kun ishiin achi saree naan jedhe inni asii saree naan jedhe ani saree miti intala namaati kabajaa qaba mana kiyya taa'ee baay'ee namas hin miine namas hin geenye dogoggore jedhees kan yaade takka hin jiru isiniin kun garuu naan jechaa jirtanii haati sabgee bar nu aarsite laa haati sabgee bar isiniin aarsin isin fagooteen sanii quba nu qabaddani malee asitti ani waan ani ta'aa jiru anaaf rabbi beeka jechuudha maaliifi mucaan kun nagaansaa haa deebi'uu fi ammallee inni jazbaadha abdiin dhugaa isinitti himaa jechuudha jazbaa gaafa duraa dhiirummaa ammaatti hin dhagaamin gaafa duraa maa ofirraan tumin gaafa abdii gad dhaabbadhu dhiisi jedheetti musana atuu bitamtuu magartuuti atuu maali naan jedha gaafa fedhe immoo bilbileettaa isaallee isadha kun guutuun difratii kan fide kan mana isaa kaanii kaan wajjin laaqsise isa anaa miti xalaan isaa isa jala diin isaa isa jala assalamu alaykum ashama arkafone kabajamtoota hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu biyya alas biyya keessa warreen jirtan hundi keessanuu isiniin jedha guyyaa 3-4 akkasin jala badee jira yaa haaluma takka takkaan badee gizee takka ganamaafillee waa gochuun yookiin nama cinaallee dhaabbachuun aarsaa hedduu nama kaffalchiisa umaa jechuu miti namiin kun kan nama gargaarus kan nama duukaa deemus keeruma dalagatuu fi isiniin jedha garuu yeroo tokko ka gara laafummaan illee nama miti alhamdulillah keessa darbee jira waan na mudate kana isinii ibsuun illee natti ulfaata nama kanaaf namuma keenya jedhe ani namarra damana wayii ta'ee dalagaa naqee namuma keenya kana mana arabaa kan akkana sawwartee mucattiin dubartoota arabaa kan akkana sawwartee mashaakila guddaa takka keessa dabarsee ilmihim alhamdulillah keessa darbee jira isa yeroo biraa bal'inaan isinitti himaa dhugaa rabbii baay'ee dadhabee baay'ee aareellee jira kana biratti immoo dabalanni wanti namaan aarsu hin dhabamuuti abdii kana hundi keessanuu amaanaa sittaa ta'u haadha sabkee bara abdiin gadhiisiin akkuma ta'etti danda'iini wal danda'a gaafa takka inni illee namatti deebi'ee sillee galateeffataa innillee si galateeffatu baatu jazaa kee rabbi irraa argatta jettanii ijoolleen hedduun dhiphattanii biyya yeman keessallee taatee yemaniin alallee taatee ijoolleen hedduun dhiphina waa'ee abdii kana amaanaa natti kennitanii turtanii anillee amaanaa keessa nyaadhee hin jiru waan isin naan jettan kana guutuu gochaa jira yaani waan isin koomantiin naa barreessitanii sheeka biras geessii waan akkasii naan jechaa turtanii eegaan yaa sheeka biras yoo geesse dirqama miti viidiyoo fayyadamuun dhugaa dubbatuudhaaf abdiin alhamdulillah nagaa isaatti deebi'ee illee jira fayyaa qaba bakka sin geessi jettan waan sin godhiif jettan hunda godheef illee jira jechuudha aniin kun baay'ee haasa'uun hin barbaachisu namoota na komattaniif illee xiqqoo ergaa isiniif ta'a jedheetumanii gurra sin buusuuf malee dirqama miti nama kana godhe jedhanii irraa haasa'uun maaliifuu namniin kun namaa yoo waa godhu rabbiif jecha rabbi immoo jazaa namaa kaffalu malee namni nama ajajatuuf miti gabaabumatti kaleessa aniin kun abdii fi abbaan sabkee bargabbahanii jedhanii mee mucaan kun yeroo hunda mana keessa hidhamee taa'aa jedhee dalagaa isaarraa hafeellee ni qilleensa fudhanna jedhee wajjin bahanii isuma biraa akka sheexanaa akkatti inni manatti ol deebi'ee hin beekuuti ol deebi'ee abdii waan gochaa tures argitaniitu viidiyoo aniin kun immoo mee mucaan kun deeme sila mucattii kana humnaanis dadhabne poolisatti finna yoo dheenumti kunuu hin fedhu magartuu kana poolisa finna yoo abdii jenneeni isiniin kunuu xalaata kiyyanuun jedha asuma garagalee viidiyoo kiyya gadhiifama jedhee maraata asuma deebi'ee jechuudha malee aniin kun
Bakka mucattiin kun akka nutti taphattu sillee guyyaa 3 hiisiftee makaraa keenya argine si baafneeniif abbaan manaa kee daa'ima sigganne dalagaa keenya irraa hafne mee poolisatti haa kenninu yaa abdii jedheen. Aniin kun ishii poolisatti yoo kennitan of ajjeesaa jedhe ofuma ajjeesa bakka addunyuma kanarraa dhabamuu fedha. Maaliifiyyuu viidiyoon kiyya haa gadhiifamu akka gadhiifamuun fedhu jedhee maraataa ture jechuudha. Abdiin kun karaa keessaanii cinqinan argaa jiru anumaa fi rabbi beekamaa jechuu miti. Kana guutuun kan danda'uuf mucaan kun rabbiin fayyaasaa boru deebisaa fi jedheetumanii wanti shirkii fi sihiriin dhufte kun fagaattee hin deemtuuti. Boru mucaan kun qalbii isaa deebi'ee bakka isaa duraa deebi'aa laata. Dhiira dhalaan namuutti jigee magaalaan guutuun nuti jibbe iskii homaa miti jedhee ofi qabee isiniin kun argaa turtanii namoonni hedduun jechuun hordoftootuma kiyya keessaayyuu namoonni hedduun na shakkaa turan jechuudha. Akkan waan ani magartuu faana harka qabu waan akkana abdii miidhuuf deemu jechuudha. Aniin kun dhugaa dubbatuudhaaf abdii qofa wajjin nyaannee waan dhugneef obboleeyyan rabbii waan taane waan wal beeknuuf miti. Namuma kamiifuu dhugaa isaatiif duubatti hin jedhu. Dhugaan akkas jedhee of dhaadheessuus hin barbaadu gabaabumatti jechuudha. Nama kana laaltaniillee madaaluu ni dandeessu. Namoonni hedduun na arrabsaa turtanii jechuudha. Maaliifii atu bitamtuu magartuuti jettanii jechuudha. Ani amma bitaas laalee mirgas laalee fuulduras duubas laalee mucaan kun agahumii hiraara'a iskii homaa miti. Namtittii daa'ima kiyyaan dhirsa kiyyaan na doorsisaa baatee ulaa kiyyarra torbee meeqa guutuu teessee akka saree asii hari'aa bahe kana miila jigee aniin kun miila jigee bakka abdumaaf jecha miila jigee ani magartuu kana. Maaliifuu kabajaa fi mucaan kun jiruu isaatti haa deebi'u mana sana deebi'ee haa deebi'u yookiin immoo mana jijjiirraaf illee jedhee yaadee mucayyoo sana karadhee salaatee fi malee maaltu na hafere rabbiin malee namni nama kanaan salaatuuti jilbatti gakkufee maallaqa feetu sii kenna jedhee mucattii kana gabbaradhee fideenii anaa jedhu dhiirummaan itti dhagahame mana kiyyatti tumuu hin qabu dhugaa dubbatuudhaaf. Namni waan tokko yoo dubbatu dubbii sana fixachiisee laaleetu malee kan nama tumuuf ka'u la badii guddaadha. Ani bineensa kana mana kana yoo fide inni naa kabajuu qaba tureeyyuu jechuudha. Innaa dhugaa dubbatuuf viidiyoo sana samma ka gadhiise YouTube abdii irratti anadha. Inni arguu qaba hojii isaa kana arguu qaba jechuudha. Maaliifuu ani isaa quuqamee namitti hambaa miila kufuu jechuun siniin kunuu laala isaa jecha fayyaa isaatiif jechaani kan inni kana guutuu godhee jechuudha malee anaaf magartuun nama keerii yaaddes miti nama gaarii naa gootes miti. Gaarummaashis isiniin kunuu hin agarree agammaatu badii ramadaana kana guutuu isiniin kunuu faana dararamaa baatanii ana kana ka'asii cina taa'ee gubatu miti. Isiniin kun fagoo akkami gubatte tumuun isaanii baay'ee na gammachiisa. Ana tureeyyuu kan duraa gorseenii keessaanuu gorsee bakkuma ishiin bakka namni sin agarre takkatti tumaatii akkasii osoo hin ta'in caccabsi miilaa fi harkallee shunquuqsisi jedhee gorsaanii ture. Aniin kun dura jechuudha. Gaafan akkana jedhu duubatti jedhee amma dhiirummaan itti dhagahame mucattii hambaa kalee dha'ee keessaa gad darbee osoo waa taatee wanii. Eenyu gaafatama mana arabaa jirra biyya arabaa jirra. Manni kiyyaa ijoollee namarraa kireeffadhee jira malee. Viidiyuma kana jalattuu berkoomantii ilaalaa jira. Viidiyuma abdii kanaan kaniini gadhiise kana jalattuu waan kun nu aarsite warreen jettanii jirtu. Maaliif aartuun aarii waan nama aarsu takka hin goonani. Ani nagaan haa bu'u mucattii kana wanti kaffalamus yoo jiraate haa kaffalamu yookiin karaa seeraa haa dhumu yookiin bakka waamuma tokkoon jedhee yaadee ani mucattii amansiifatuuf waame maaliifuu inniin kun dabarsee kennuun fedhuuti. Aniin kun mee maal godha yoo isin deemtanii waan ofii keessan kana dubbatattan malee seerri kamtis isinii dhaabbatan. Mucattiin kun akkasna gootee waa hunda jedhee inni himatuu kan danda'an jala deemee ani yoo hime yoo atuu deemtee poolisa waajjira poolisaatti himte naan jedhe aniin kun umaan angooni jedha. Iskii isiniin kun bakka kiyya bu'aati dubbadha waan kun nu aarsite waan kun akkas taate hin jedhiin ani dhugaa aga dandeetti kiyyaa isa faana dararame isa faana dadhabaa jira. Ambayeellee abdii kana godhe sana godhe jechuun barbaadu. Ani nama kamiifuu naman godhuuf rabbiin jazaa haa kaffalu malee namaaf yaani namni naa jaju malee of jajuun barbaadu. Isiniin kun illee narraa fahamuu hin dandeenye dhugaa dubbatu. Mee badiin kiyya maalan? Mucattii kana gad jedhee miila qabachuu qaba. Ijoollee kiyyarraa amma yoo na hisiistu akkana maraataa deemte agammaatu maraataa jirtiiti mucattiin kuni.
ishiin achi saree naan jedhe inni asii saree naan jedhe ani saree miti intala namaati kabajaa qaba mana kiyya taa'ee waa'ee namaa dubbadhee hin beeku waa'ee kooti namni yoo waaqa reakshinirraa yoo hojjedhe malee mee atiin kun kana kaanikaa waliin laaqxee jiruu namaa keessa seentee jiruu kee laaqaa jirta jiruu kee balleessaa jirta waan mana keetii sooshaal miidiyaarra baaftee akkana haasa'aa oolta yoo naan jettan ani hin deebi'u amma rakkoo hin qabu yaani ilmi namaa qulqulluudhaaf hin jechuun danda'ani qulqulluu miti akkuma nama kamiin hin dogoggora rabbiin takka malee kan hin dogoggorre an baay'ee nama simmiine nama singeenye dogoggore jedhees kan yaade takka hin jiru isiniin kun garuu naan jechaa jirtanii haati sabgee bar nu aarsitee laa haati sabgee bar isiniin aarsin isin fagooteen sanii quba nu qabaddani malee asitti ani waan ani ta'aa jiru anaaf rabbi beeka jechuudha maaliifi mucaan kun nagaansaa haa deebi'uu fi ammallee inni jazbaadha abdiin dhugaa isinitti himaa jechuudha jazbaa gaafa duraa dhiirummaa ammaatti hin dhagaamin gaafa duraa maa ofirraan tumin gaafa abdii gad dhaabbadhu dhiisi jedhee itti musana atuu bitamtuu magartuuti atuu maali naan jedha gaaf fedhe immoo bilbileettaa isaallee isadha kun guutuun difratii kan fide kan mana isaa kaanii kaan wajjin laaqsise isa anaa miti xalaan isaa isa jala diinni isaa isa jala jira garuu immoo omaa mitiiti muka jige kanatti qottoo baay'ata jedhaniiti mucaa kana furuu qabna jennee abbaa manaa kiyya faana teenyee mari'annee mana keenya finnee itti cufnee aga dandeenyu bira dhaabbannee laannee obaafnee huccuurraa jijjiirree mucaan kun kasala fakkaataati namaan fakkaatuuti rabbiin jazaa namaa kenna jennee goonaan isiniin kunillee naggaragaltanii hordoftootaaf kabajamtoota kiyya dhugaa ani garuu waan takka waan nama miidhes waan abdii miidhes bitamtu magartuus miti kan hin akkanatti asoon arrabsamuu shiyyuu karadheef fayyaa abdiif jedheeni nagaan sahaa deebi'uuf mucaan kun jedhee karaa qajeelaan nagaa buusuuf ture meeshaan kiyya nafne wanti takka nafne anis kabajaan arganne ishiin achi bitamtuu abdii naan jetti inni asii bitamtuu magartuu naan jedhu ani bitamtuu nama kamiituu miti namaa kun garuu kabajaa osoo walitti godhe aga fedhee yoo ta'e osoo karadhee sanuu karadhee dhaabbadhee karadhu agartanii viidiyoo kanas argaa jirtaniiti annama akka abdii gowwaa argeen beeku dhugaa rabbiin baay'eetti aare baay'eetti qabame mashaakilli mataa kiyyaayyuu nan qanne ganaa dabalata isa faana hiraaruun kiyya xiqqoonatti dhaga'ama isiniin kun immoo aniin kun balleessaa hin qabu garuu yoo mee badiin kee kana waan ko jettan komantiin naa barreessaa rakkoo takka hin qabu maaliif iyyuu akkuma isiniin jedhe ilmi namaa ni dogoggora kiyyarraa deebi'uu nin danda'a jechuudha mee viidiyoo abdii gadhiisne sana jalatti mee kami badiin kiyyan gaafa duras osoo nu batiin waan koo bitamtuudha ishiitu abdii ajjeesisaa jira maali jettan gaafa sanas aniin kun ulaarraan banne yaa ummata keenya waa takka hubadhaa viidiyoo aga dhumaan laala aga dhumaatti laalaati fixadha aniin kun gana mucattii viidiyoo naa balleessitaa quraanaan kakatta anaa jechaa jiru akka sheexana natti xalliqileesh namni hobsa horata bar aniin kunu isaa jedhee hobsa horadhe magaalaa kana keessa deemte akkana nag godhattee intalli jechuudha ani isaaf jecha ilmoo haadha kiyyaa miti barinni garuu omaa miti namniin kun wal biraa dhaabbatu waan koo maalo jettan isiniin kun akkamitti abdii kabajanii abdii jaalattanii ummata keenya maaliif mucaan kun nama nagaa nama hin ga'u amma garuu jazbaa gadi ta'ee jira gaafuma duraa jedheen osoo dubbiin kun sooshaal miidiyaa irra gadi hin bahin doqqosii gadi qabi mucattii kaa'e lafa jedheen ofii takka yoo fedhe haadha sabboontuu magartuu maali ofii jedhe isiniin kun quba qabdu waan hunda beeru waan kana jedhee isiniif ibsuun qabu waan jechuudha garuu immoo namoonni asirratti yeroo tokko takka namarraa waan fahamne yookiin namarraa waan hubanne takkaaf dubbatuu danda'an kanallee natti dhaga'ame sillee maaliifu osoo nama cinaa dhaabbattanii namni kabajaa yoo sin dhowwane haadha ijoollee lamaati nama guddoodhaan nama kabajaa qabdu daa'ima miti nama guddoodhaan kabajaan naan mala malee salphinni naan hin malu iddoo salphinaa sin dhaabbanne ammas immoo bakka salphinaa ka dhaabbadde abdiif jecha dhugaan immoo maal na qabayyuu maaliifu saree ishiin kun saree innis saree an saree miti intala namaati nama miti garuu hin darba yeroo baay'ee yoo nama kana waan keerii dalagu namni natti garagala maaliif akka ta'e hin beeku an carraa akkasii uma miti ifa manaa godhaa isinillee yoon isiniif balleesse hundi keessanuu galatoomaa warri na arrabsitanis warri jazaa keessanaan jettanii jazaan rabbumarraayyuu galatooma
ammas immoo yaada qabdan koomentiin naa barreessaa. Har'aaf kanuma isiniif qabadhee dhufe. Ani mashaakila mataa kiyyaafiyyuu badee jira samuuna akkuma agartanii. Inshaallah amma booda immoo hin badu jedhee abdii qaba. Hundaafiyyuu abdii jazbaa kana immoo rabbi aqlee haa kennu jedha du'aa godhaafi dhugaa. An baay'eetti haare baay'eetti qabame. Anaaf kun hin malu ture. Akkatti inni na dhayana kana argaa jirtan akkatti inni na arrabse. Viidiyoo sana san immoo ka gadhiise beekuma ofii kiyya haa argu hojii isaa arguu qaba jedhee. Maaliifuu booda yoo fedhe immoo ani kanan goone jechuus danda'a jedhee waan shakkeef viidiyoo sana gadhiise. Ana osoo inni magartuu irra aanee injifateeni annatti tola malee waan injibbaa abdii irraa qabu hin jiru. Hundaafiyyuu dubbii isinitti hin baay'isu. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya galatamaa jira.